Rabbii guddaatu nuuf kenne barnoota diin keenya gaarii gammachuun guddoon ilmiidha tan ittiin dabarre barri jabaadhaa wal nuuf qabadha darsiisa madihaaf bariin bakkaan isinaaf hagayu maatiin markazul ansaarii. Rabbii guddaatu nuuf kenne barnoota diin keenya gaarii gammachuun guddoon ilmiidha tan ittiin dabarre barri jabaadhaa wal nuuf qabadha darsiisa madihaaf bariin bakkaan isinaaf hagayu maatiin markazul ansaarii. Bismillaahiidhaan jalqabee ergaatiyyaaf gooddee furtuu Rahmaan Rahiim yaa gaarii koo naaf cibaada si yammatuun carraa gaarii siin naaf kenne daandii diin keenya faarfamtu islaamin na heera gaarii karaa namu irraa jiraatu madda dhugaa furqaan qabna isa barannaa namuutu wal barsiifachaati jirra lafaa fi qilleensaan taatus gammachuu dhaloota dhufuuf akka seenaan dubbatamtu beekumsa gaarii islaamaa waloon barannaa nu martu dukkana biyyaa balleessuuf wallaalummaan akka mooneef beekumsaan dachee diriirsuuf ifni beekaa akka hin dhaabneef qabsoo guddaa aarsaa jiru kan gatii guddaan bitame gaheen diiniif gumaachitan hin dhumu yoo dubbatame. Rabbii guddaatu nuuf kenne barnoota diin keenya gaarii gammachuun guddoon ilmiidha tan ittiin dabarre barri jabaadhaa wal nuuf qabadha darsiisa madihaaf bariin bakkaan isinaaf hagayu maatiin markazul ansaarii. Rabbii guddaatu nuuf kenne barnoota diin keenya gaarii gammachuun guddoon ilmiidha tan ittiin dabarre barri jabaadhaa wal nuuf qabadha darsiisa madihaaf bariin bakkaan isinaaf hagayu maatiin markazul ansaarii. Namni yoo beekumsa hin qabne hin qabaatu akkaaf garaa daandii jireenyaa miliqee faana deemaa karaa dharaa iddoo kufetaa kan hafneef miliqee milkiif kaayyoosaa gahee guddaa gumaachitan hedduu gootanii gargaarsa daandii milkii gandaalachuu hariiroo jiruuf jireenya dhangala'anii isaa toltu obbolummaan nuuf qabeenya wal qabaachuu maaltu gaha waliif bannee oonnee teenya duris obbolummaan dhufe caalaan khalqii nabiin keenya qalbii saxaaboota jaaree warra teessumti fageenya muhaajiraa fi ansaara obbolomseenii dhageenya har'a seenaan kutee dhufe markazul ansaarii keenyaan wirtuu bareedduu jaarratan caayaan isaanii gatteenyaan urjiiwwan markazul ansaar obbolummaan diin qabeenya
Rabbi guddatu nuuf kenne barnoota diin keenya gaarii gammachuun guddoon ilmiidha tan ittiin dabarre barri jabaadhaa wal nuuf qabadha darsiisa madihaaf bariin bakkaan isinaaf hagayu maatiin markazul ansaarii Rabbi guddatu nuuf kenne barnoota diin keenya gaarii gammachuun guddoon ilmiidha tan ittiin dabarre barri jabaadhaa wal nuuf qabadha darsiisa madihaaf bariin bakkaan isinaaf hagayu maatiin markazul ansaarii aayaa qur'aanaa bareeda yaa gaaddisa raabsiin tolte gaachana lammiileen teenya gadadorra baraaramteen aayaatu markazul ansaar bakka teessumti fageenya teessoo bareedduu bal'atte fiqhiif siiraadhaaf qur'aanaan hadiisa nabii raabsite obboleewwan biyya fidde waliif firoomsite abbaa jabaatu bu'uurse imalli kan kee milkiidha situ mataa waliif qabee gad nuuf bu'uurse teessoodha kutataa leenca namaa suutee sossahuu sabriidhaan gumaacha guddaa raawwatte oolmaa kee maaliin dubbadha yaa ustaazii Saadiq Naasiir gumaachi keessan guddaadha amaanaa dhalootaan geessan ammallee itti fufaadha duruuni beeytaan isinuu galanni guddaan booddeedha nuti waan jennu hin qabnu rabbirraa milkii arkadha nuti waan jennuun hin qabnu borus jannata qubadha Rabbi guddatu nuuf kenne barnoota diin keenya gaarii gammachuun guddoon ilmiidha tan ittiin dabarre barri jabaadhaa wal nuuf qabadha darsiisa madihaaf bariin bakkaan isinaaf hagayu maatiin markazul ansaarii Rabbi guddatu nuuf kenne barnoota diin keenya gaarii gammachuun guddoon ilmiidha tan ittiin dabarre barri jabaadhaa wal nuuf qabadha darsiisa madihaaf bariin bakkaan isinaaf hagayu maatiin markazul ansaarii kan taa'e isaan qo'achiise darsii obboleeyyan isaanii kun tattaa'uudhaan simatan markazaan wal barsiisuni nama silaa dheeysee deemu sodaa irraa balleeysuni darsii akka itti fufuuf warri sababa taataniif dhamaatii jabduu hirattan galatooma hundummaanii fuula duras nuuf jabeeysa namayyuu gahee teeysanii guyyaa tokko barreeffame daddabraa nuuf dhalootanii harka wal qabadha jallaan as keessatti baratanii amiirraniif koree qaban hoggantoota isaa gaariidha warra waloon lafa kaa'ee teessoo qindeessuuf xaaraadha halkaniif guyyaatti yaadaan
hama gaarii ammachaadha jecha hamaaf gaarii dhufu furmaata kaayaan obsaadha bu'uura gad fageeffatan baasanii buusaa mariidhaan markazul ansaar mul'iftan hoggantoonni nuuf ulfadha taarii hedduu keessa darban ifaaje hedduun imala diinii kanaaf halkan guyyaa waqtii bariif kan galgala imaltanii obsa guddaan jijjiiruudhaaf biyya lafaa beekumsaan dachee bareechuuf daandii haqqiidha hordofaa rabbii guddaatu nuuf kenne barnoota diin keenya gaarii gammachuun guddoon ilmiidha tan ittiin dabarre barrii jabaadhaa wal nuuf qabadha darsiisa maadii haaf bariin bakkaan isinaaf hagayuu maatiin markazul ansaarii rabbii guddaatu nuuf kenne barnoota diin keenya gaarii gammachuun guddoon ilmiidha tan ittiin dabarre barrii jabaadhaa wal nuuf qabadha darsiisa maadii haaf bariin bakkaan isinaaf hagayuu maatiin markazul ansaarii bakkaan isinaaf hagayuu maatiin markazul ansaarii bakkaan isinaaf hagayuu maatiin markazul